Soomiin kadhannaadhaaf haadha akka taate isa jireenya kiristaanummaa keessatti jireenya callisuudhaaf obboleettii akka taate bara kakuu moofaa akkamiin itti fayyadamaa turan akkamiin ittiin waaqayyoo duuka jiraachaa akka turan soomii booddeedha kuni kan ta'e. Anoo mooticha fuuldura nan dhaabbadha dhaqeetoon garuu itti isin guyyaa sadiif anaaf soomii soomaa jette waaqayyoon kadhadhaa itti soomiidhaan. Haaman akka irratti argamu taasiste. Haaman yeroo kana ta'u garuu maal gochaa jira? Mardookiyoos akka fannifamu Mardookiyoosiin ajjeesuudhaaf labsii barbaachisu labsee akka lubbuu keenya nyaata kanaan ofii hin xureessine nyaata kanarraa of dhorkine jedha Daani'el. Barumsa qofa jennee darbuu miti jireenya kana gara keenyattis gara ofittis fudhannee toon ittiin jiraachuutu nurra jira jechuudha. Amma humna keenyatiin jechuudha. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Amiin. Maatiiwwan Kiristoos, Kiristoosin kan isin jaalatu, Kiristoosin kan jaalattan, ijoollee haadha keenya Geeftee qulqulleetti Dubree Maariyaam kan taatan firii mana kiristaanaa abbootiin, harmootiin, obboleeyyan koo hundi bakka jirtanitti maqaa Waaqayyootiin nagaa isin gaafadha. Akkam jirtu? Akkam jirtu? Akkam yoo nageessan? Amiin. Jaalala isaa baay'eedhaan kennaa isaa baay'eedhaan otoo nurraa hin fagaatiin jireenya keenya hunda keessatti nu hogganii nu bobbaasee guyyaa irraa kanaan kan nu ga'e har'as immoo sagalee Waaqayyoo barumsa mana kiristaanaa kan akka barannu kan nuuf ayyame Waaqayyo Abbaa keenya Gooftaa Yesuus Kiristoosiif galanni isaaf haa ta'u. Akkasumas haadha keenya Giiftii qulqulleettii Dubree Maariyaamii qulqulloota Waaqayyootiif hunda galanni isaaniif haa ta'u. Egaa akkuma beekamu barumsa yeroo darbee mata duree tsoomii jedhu irratti waliin barachaa turreerra. Ammas kutaa hafee waliin ilaalla jechuudha. Yeroo darbe keessatti tsoomii jechuun maal jechuu akka ta'e keessattuu tsoomiin ajaja isa jalqabaa Addaamii fi uumama kan gargar kan baase ajaja Waaqayyoon dhala namaa ajaja isa jalqabaa akka ta'ee fi Addaam Hewaan osoo kanarraa of hin eegin nyaata yookiin hin nyaatinaa jedhaman kana yookiin ajaja Waaqayyoo kana dhiisuudhaan immoo akka Waaqayyoodhaan walitti bu'anii Gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana immoo dhufeetoon hojii isaa hunda tsoomiidhaan akka jalqabe qulqulluu Phaawulosis tsoomiin akkamiin akka barbaachisaa ta'e akka nutti agarsiisaa turee fi walumaan kanuma waliin immoo nyaatni yoo akkamitti ilaalamamee akka kitaaba qulqulluu yookiin matsaaf qidduusii keessatti maal jedha waa'umti nyaatatu akkamidha yeroo hunda tsoomii jenna mee nyaatni yoo maalidha ammam nu fayyada jennee fooniif lubbuu keenya namni kan uumame foonii fi lubbuurraa waan ta'eef tsoomiin hojii fooniti lubbuun immoo jiruu ishii keessatti Waaqayyo waliin jiraachuu barbaaddi hojiin lubbuun immoo kadhannaadhaan kennaadhaan akkasiin jabaachuu barbaaddi. Kana hunda waliin laallee ture tsoomiin foonii fi lubbuu araarsee ta'uun
waaqayyo funduratti akka qulqullummaadhaan jiraatan kan gargaaru akka ta'e waan baay'ee kaasnee laalleerra. Akkasuma dhumarrattis tsoomiin kadhannaadhaaf haadha akka taate isa jireenya kiristaanummaa keessatti jireenya callisuudhaaf obboleettii akka taate imimmaaniif immoo burqaa akka taatee fi kiristaanummaa keessatti jireenya waan gaarii hojjennu hundaaf madda bu'uura akka ta'e kaasneerra. Kanaan dabalateetis wanti dagatamuu hin qabne achumarratti tsoomiin yeroo jaalala waaqayyootiif itti qabnu itti ibsinudha. Jireenya waaqayyoo duukaa qabnu hariiroo waaqayyoo duukaa qabnu kan itti agarsiisnudha. Akkuma haqa moototaa keessaa namni tsoomii filate waaqayyoo duukaa jiraachuu nama filatedha akkuma jedhamee yeroo darbe waliin dubbanne jechuudha. Kanas laallee ture. Tsoomiin fooniin beela'uu akka hin taane, tsoomiin lubbuu keenya quubsuu akka ta'e, yeroodhaaf nyaatarraa of dhorkuun, yeroodhaaf nyaata dhiisuun, yeroodhaaf waan dhiisuu qabnu dhiisuu jechuun waaqayyoon gammachiisuudhaaf lubbuu keenya gara waaqayyotti yookiin immoo lubbuu keenyaan quubsuudhaaf akka ta'e kan hundumaa yeroo darbe keessatti kaasnee ture. Walumaa galakaa kiristaanummaa keessatti tsoomiin waan baay'ee barbaachisaa akka ta'e daandii kiristaanummaa keessatti isa ittiin jiraachuu qabnu akka ta'e tsoomiidhaan ala amantaan tsoomiidhaan ala waan gaarii hojjechuun tsoomiidhaan ala of gadi qabanii gara waaqayyotti dhiyaachuun baay'ee waan danda'amu miti. Kanammoo kan haasofne hunda Macaafa qulqulluu bu'uura godhannee tooni barumsa gooftaa Yesuus Kiristoos nu barsiise bu'uura godhannee tooni barumsa abbootiin keenya nu barsiisan bu'uura godhannee tooni waan ta'eef nus gama keenyaan xiyyeeffannaa guddaa itti kennuu qabna akka waaqayyoon nu dandeessise jechuudha. Har'amee mee tsoomiin Macaafa Qidduusii keessatti Kiristoosin otoo hin dhalatin dura bara kakuu moofaa akkamiin itti fayyadamaa turan, akkamiin ittiin waaqayyoo duukaa jiraachaa akka turan kan jedhurraa kaanetoon kanuma waliinis maalirraa tsoomuu akka bara kakuu haaraa maalirraa tsoomuu qabnaan jedhuu fi akka yeroon nu ga'etti waan manni kiristaana keenya waa'ee tsoomii jettu waan tokko tokko kaasna jechuudha. Egaa waaqayyo abbaa keenya gooftaa Yesuus Kiristoos beekumsa dandeettii isaa akka nuuf kennu akka waliin barannu ayyama isaa nuuf haa ta'u. Bara kakuu moofaa keessaa gooftaa Yesuus Kiristoos otoo hin dhalatin dura jechuudha akkuma isiniif kaase tsoomiin jalqaba Addaam kan ittiin ajajamedha. Waaqayyoon biqiltuu ishee Etsa Balas jedhamtu akka hin nyaanne waaqayyoon ajajee ture. Waan hunda garuu kenneefii nyaadhu jedheeni toon waan hundarratti akka abboomu aangoo kenneefii too garuu biqiltuu ishee Balas jedhamtu akka hin nyaanne waaqayyoon Addaamin ajajee ture. Gaafa ishee nyaatu dhaka Addaamiif waaqayyo kan gargar bahan. Addaam kan abaarame Addaam kennaa isaa hunda dhabeetoon gannatiidhais kan ari'ame. Ergamtootanis hundumaanuu waaqayyoonis adda kan bahe Addaam tsoomii diiguu isaatiin garuu immoo isa booddee Addaam yeroo baay'ee jireenya isaa keessatti gaabbii galee imimmaan isaa dhangalaasaatii tsoomiif tsaalooti kadhannaadhaan gara waaqayyoo akka jabaachaa ture ni beekama. Akkasiin ka abbootitti daddabarsaatii akka dhufan karaa kanaan waaqayyoo kadhachaa akka turan in beekama jechuudha. Seera bahuu kitaaba seera bahuu 34 lakkoofsa 28 irratti garuu wanta haaraa ta'e tokko achirratti ni arganna. Innis tsoomii raajiin waaqayyoo namni waaqayyoo Museen kan tsoomidha jechuudha. Museen
guyyaa 40 Siinaa gubbaa irratti tulluu Waaqayyoon itti mul'ateef irratti guyyaa 40 nyaata malee tsoomiidhaan akka ture bakkee kanarratti sirriitti barreeffamee jira. Nyaata hin nyaanne ture. Nyaata hin nyaanne ture, tsoomiidhaan dabarsee ture. Museen tsoomii booddee immoo maaltu ta'e? Waaqayyoon taabota tsallaatee isaa saba Israa'eliif addunyaa kanaaf waada ittiin gale. Waaqayyo ittiin mul'atu, Waaqayyo ittiin gara namaa ittiin dhufu, ittiin kadhatamu. Isa jalqabaaf Museedhaaf kan kenname, Museenis kan kana fudhate guyyaa 40 tsoomii booddeedha. Tsoomii booddeedha kuni kan ta'e. Kana jireenya bara kakuu haaraa keessattis baay'ee sirriitti kan laalluudha. Fakkii kanatu ture Gooftaa Yesuus Kiristoos gammoojjii Qorontositti guyyaa 40 kan tsoome jechuudha. Tsoomii kana Musee qofaa miti, Eeliyaas faan tsoomaniiru. Museen akka Waaqayyo harkaa taabota fudhatu, tsallaatee akka fudhatu kan isa taasise yookiin kabaja kanaan isa ga'e kan qulqulleessee Waaqayyo fuuldura akka isa dhaabbatu kan taasise jireenya tsoomii kanadha. Akkaataa kanaan ka kiristaanummaa keessa jireenya bara kakuu moofaa keessatti namoonni gara Waaqayyootti yeroo dhufan yookaan yeroo jiraatan tsoomii akka fayyadamaa turan ifa jechuudha. Museerraa kan jalqabe ta'uusaa immoo bakkee kanarratti barreeffamee toon sirriitti hin argina. Raajii Yoonaas boqonnaa 3 lakkoofsa 5 hanga 10 irratti sabni Nanawee Waaqayyoon cubbuu isaaniitiin itti dheekkamee gaafa isaan balleessuudhaaf raajii Yoonaas itti ergu sababni isaan cubbuu isaanii Waaqayyo irraa deebise yookaan dhiifama ittiin godheef tsoomii labsanii toon jireenya isaanii keessatti. Bineensonni bineeldoonni yookiin uumamni hundinuu biyya san keessa jiru daa'imni illee otoo hin hafin badii sanirraa hafuudhaaf tsoomuu akka qaban labsan. Waaqayyos dhiifama godheef tsoomiin waan baramaadha jechuu barbaade tanani. Raajii Iyyu'eel irratti raajichi Iyyu'eel maal jedheera? Waaqayyoof tsoomiin qulqulleessaa jedhe. Iyyu'eel 2 boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irratti. Izraanis jireenya isaa keessatti, hooggansa isaa keessatti waan Waaqayyo waliin ture keessatti Izraan yeroo baay'ee tsoomii labseetoon uummanni Israa'el akka labsan taasisuudhaan araara Waaqayyoo, kennaa Waaqayyoo yookiin immoo eebba Waaqayyoo itti argataniiru. Badii isaan irratti dhufes akka irraa deebi'u ta'eera jechuudha. Kitaaba qulqulluu keessatti ammas kitaaba Asteer barreeffame boqonnaa 4 lakkoofsa 16-17 irratti walumaa gala kitaaba Asteer yeroo dubbistan baay'ee waan raajii ta'e achirratti dubbisna jechuudha. Sabni Israa'el yeroo baay'ee akkuma beekamu qormaanni adda addaa isaan qunnameera. Biyya lafaa kanarraas yeroon akka badan mootota tokko tokkoon irratti labsamee jira. Yaa badan jedhamee toon jechuudha. Saba Israa'el lafarraa fixuudhaaf yeroon yaaddame yeroo baay'eetu jira. Inni tokko bara mooticha Arxeeks mootii addunyaa kanaa ture. Addunyaa bal'inaan bitaa kan ture. Isa duukaas immoo Haamaa namni jedhamu bara jiru sabni Israa'el akka badan irratti murtaa'ee ture. Saba Israa'el keessaa namni Waaqayyoo kan ture Mardookiyoos namni jedhamu hin jira ture. Sababa Haamaanii fi Mardookiyoos walii galuu didan Haamaan Mardookiyoos irratti jibba qabuun kan ta'e Mardookiyoosiin qoratee toon saba Ayihud ta'uusaa gaafa baru Mardookiyoos akka fannifamu sabni Ayihud immoo lafarraa akka badan irratti akka murtaa'u taasise nugusaa isa guddaa olaanaadhaan akka irratti murtaa'u taasise toon
irratti labsamee ture badiin. Gaafa kana garuu Ayuudaayii kan turte ishiin Asteer dhimma kana dubbii kana karaa Mardookiyoosiin gaafa bartu Mardookiyoos gorsa ishii gorseen ishiinis dhugumaan nama Waaqayyoo kan turte Asteer Mardookiyoos duukaa waa mari'atte anoo itti seenan isaa dheeraadha seenan isaa baay'eedha anoo mooticha fuuldura nan dhaabbadha dhaqeetoon garuu itti isin guyyaa sadiif anaaf tsoomii jette Waaqayyoon kadhadhaa itti tsoomiidhaan. Waaqayyoon seenan irratti labsame kana badiin irratti labsame kana akka nurraa balleessu akka nurraa deebisu ittisu. Gara tiskee keenya kan ta'e gara Waaqa Israa'el Waaqa abbootii keenya gara ta'e gara Waaqayyootti tsoomiidhaan naaf kadhadhaa jetteen. Nama baay'ee beektudha. Nama baay'ee Waaqayyoon jaalattu yookiin Waaqayyo irraa amantaa qabdudha Asteer jechuudha. Waaqayyos kan kana godhe garuu eegumsi isaa uummata isaa karaan inni itti eegu baay'ee raajidha. Asteer dura sadarkaa kanarra yookiin carraa kana hin qabdu ture. Karaa Mardookiyoosiin karaa Waaqayyoo beekuun gara nugusaatti akka dhiyaattu taate jaalatamtuu fi filatamtuu bareeddus waan turte nugusaan jaalatamtee mootichaan jaalatamtee mooticha fuulduratti nama kabaja guddaa argatte turte Asteer. Gaafa kun immoo hin ta'a jedhamu baay'ee gaddite boosse Mardookiyoos wajjin mari'atan ani gaafa kana Waaqayyoon naaf kadhadhaa mooticha kana fuuldura nan dhaabbadha jette. Akkuma kaasaniif kaasee Mardookiyoos Haamaan Mardookiyoos akka fannifamu waan irratti illee fannifamu qopheessee ture. Mardookiyoosiin fannifamaa sabni Israa'el immoo akka badan ta'u. Hundi isaanii bakka jiranitti akka ajjeefaman ta'u ture. Gaaf kana Asteer akkuma jette sabni Israa'elis akkuma Mardookiyoos wajjin mari'atan tsoomiin isaaniif labsame tsoomiin yaa tsoommamu jedhame. Tsoomiin tsoommame. Asteer nugusicha fuuldura dhaqxe maal gadditeetuun na fuuldura dhaabbata maalidha fedhiin kee maal siif ajajamu waan barbaadde anuyyuu siifan taasisa jette. Waan barbaaddu itti muudhaaf dhiyaatte Waaqayyoo mooticha Arxeeks fuulduratti kabaja kenneefira waan ta'eef ulfina kenneefira waan ta'eef jaalatamummaa kenneefira waan ta'eef kun immoo kan Waaqayyo irraa argamudha saba Waaqayyo. Jaalatamuun kabajamuun ulfinni Waaqayyo irraa yoo ta'e gaariidha. Gaafa Waaqayyo kabaja nuuf laate, gaafa Waaqayyo ulfina nuuf laate, gaafa Waaqayyo jaalala nuuf laate, eenyuyyuu fuulduratti kabajni keenya, ulfinni keenya guddaadha jechuudha. Kun immoo jireenya Waaqayyo waliin, hariiroo Waaqayyo waliin qabnudha. Hariiroo qulqulloota Waaqayyo wajjin qabnudha. Hariiroo hojii Waaqayyo jaalatu wajjin qabnudha. Hunda kan caalu tsoomidha. Kabaja guddaa lafaaf samii irratti moototaaf mootota biratti namoota aangoo qabaniif abbaa qabeenyaa gurguddoo biratti kabaja guddaa kan nuuf laatu akka argannu kan nu taasisu Waaqayyoodha ijoollee Waaqayyo. Kanaaf Asteer haala kanaatiin dhaqxee maal rakkattee maal siif godhu mootummaa koollee yoo ta'e hiree siifan kenna walakkaa isaa siifan dheededha. Waanuma barbaaddeyyuu naaf jedhi naaf gaafadhu na gaafadhu anoo siifan godhaa jedheenidha. Gaaf kana sagantaan wayii akka qophaa'u taasiste Haamaan akka irratti argamu taasiste Haamaan yeroo kana ta'u garuu maal gochaa jira? Mardookiyoos akka fannifamu Mardookiyoosiin ajjeesuudhaaf labsii barbaachisu labsee otoo mootichi hin beekuun mootichi immoo akka Mardookiyoos ta'e hin beeku ture gaafa kun murtaa'u. Haamaan Mardookiyoos karaa du'uu fi uummanni Israa'el karaa badu balleessuudhaaf oliif gadi fiigaa ture. Asteer immoo Waaqayyoo fi nugusa kana fuulduratti deddeebi'aa turte. Dhuma irratti garuu maaltu ta'e? Waan jiru hundumaa gaafa nugusni mootichi guddaan kun dhaga'u baay'ee gaddeedha. Mardookiyoosiin hin jaalata waan tureef
waaqayyoon Mardokiyoosis Asteeris kabaja isaanii kenneera waan tureef nama waaqayyo fuulduratti beekaman waan tureef Asteer kadhannaa ishiin kadhatteen baay'ee dhaga'ee baay'ee gadde. Qulqulluu Phaawulos waaqayyoon kan jaalate waaqayyoon kan filate eenyutu mormaa'edha maaltu mormaa'edha maaltu jibbuu danda'a jedha. Waaqayyoon nu jaalate jennaan eenyutu nu jibbuu danda'a jedha. Waaqayyoon nu filate jennaan eenyutu nu jibbuu danda'a jedha. Asteeriin waaqayyoon filate Mardokiyoosin waaqayyoon jaalate baay'ee gadde akkamiin Haaman kana yaadeedheetu Haaman irratti dheekkameedha. Saba Israa'eliif waan irratti badii raawwate hunduma akka irraa haqamu. Inni maayyuu bakkee Mardokiyoos Haaman akka fannifamu ta'e sabni Israa'el nageenyi isaaniif labsame. Haaman bolluu qofforetti ofiisaatiin lixe gadi fageessin jedhu miti namoonni namaaf jette gadi fageessin ofiitti kufuu dandeessa itti darbatamu gatamuu dandeessa. Muka Mardokiyoosin irratti fannisuudhaaf qopheesse irratti Haaman akka fannifamu ta'e. Badiin kun saba Israa'el irraa deebi'e. Maalidhaan tsoomii waaqayyoof dhiyeessanidha. Tsoomii gara waaqayyootti dhiyaateen har'a kiristaanummaa keenya keessatti kuni barbaachisaadha. Ijoollee waaqayyoo waan baay'eedhaan bakkee rakkachaa cinqamaa hiphachaa jirrutti bakkee sodaachaa jirru hundatti waaqayyoon tsoomiidhaan haa kadhannu. Waaqayyoo fuuldura tsoomiidhaan haa dhaabbannu. Waaqayyoon kabaja nuuf laata. Waaqayyoon eenyuma fuuldurattiyyuu ulfina nuuf laata. Daandii keenya nuu sirreessa, nuu salphisa. Egaa kanarraan kan hafe maaltu jira ree tsoomiirraan kan hafe tsoomiirraan kan caalu tsoomii kan caalu waaqayyoo fuulduratti akka kabaja argannu kan na taasise. Museen waaqayyoo fuulduratti tsoomee toon taabota waaqayyoo erga fudhate. Isa waaqayyoon saba Israa'eliif waadaa itti gale kakuu itti kakate. Israa'elii fi waaqayyoon kan ittiin wal gahan waadaa bara baraa kan ta'e taabota waaqayyoo saba Israa'eliif kan kenne. Museen tsoomii booddee kan fudhatedha. Raajii Daani'eel irratti seenaa gurguddaa arganna. Baay'ee kan nama dinqisiisu. Waaqayyoon akkuma beektan Daani'eel daa'imman sadeen yookaan dargaggoo sadeen Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'el jedhamuuf kabaja guddaa laateefii jedha. Booji'amanii Naabukadnetsoor biratti bakkee jiranitti saba Israa'el keessaa booji'amanii bakkee jiranitti mooticha fuulduratti garuu kabaja guddaa namoota qaban ture. Baay'ee isaan jaalatas turedha. Waan baay'ee isaan jaalateefis kabaja guddaa isaaniif kenne, aangoo isaaniif kenne. Carraa baay'ee bakkee booji'aman Baabiloon keessatti jechuudha. Kuni waan guddaadha saba Israa'el. Bakkee jirtanitti waaqayyoon kabaja isiniif laata. Bakkee jirtan hundatti waaqayyo isin tiska. Bakkee jirru hundatti waaqayyoon nu babbaasee nu galcha. Nu garuu waaqayyo duukaa tsoomiidhaan jiraachuu qabna. Sila yeroo darbe akkuma baranne waa'ee nyaatatis sirriitti ilaalleerras waan ta'eef namni qulqullummaadhaan gara waaqayyotti kan dhiyaatu foon keenya gadi qabnee foon keenya lubbuu keenyaaf bulchinee abboomsisnee gara waaqayyotti dhiyaachuu kan dandeenyu tsoomiidhaan. Kanammoo waaqayyoon bakkee jirru hundatti bakkee deemnu hundatti akka akkasiin jiraannu hin barbaada. Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'el, Daani'eel fa'aan gaafa mootichi biyya booji'amanii jiran keessatti kabaja isaaniif kennee jiru. Mootichi nyaata isaanillee kan ormaan adda kan ta'e nyaata ofii isaatiif nyaatu akka nyaataan ayyameef jedha. Isaan kanaaf dubbisaa Daani'eel boqonnaa tokkoo eegaltanii yeroo dubbistan seena kana sirriitti argattan lakkoofsa 8 irratti garuu akkasumas immoo Daani'eel boqonnaa 10 irratti lakkoofsa 2 irratti
Waa baay'een hubachiisutu jira. Waan baay'een hubachiisutu asirratti barreeffamee jira. Ijoolleen sadan kun dargaggoo sadan kun Daani'eelin dabalateetuun gaafa nyaatni mootichi nyaatu namoonni aangoo biyya sanitti qaban nyaatan akka nyaatan isaaniif kennamu dhugaatiin isaan sun dhugan daadhiin isaan dhugan isaan kanaaf gaafa kennamu maal jedhan jedha dubbisaa asirratti akka lubbuu keenya nyaata kanaan ofii hin xureessine nyaata kanarraa of dhorkine jedha Daani'eel. Maqaan Waaqayyoo kan galatoomee haa ta'u. Namni carraa akkasis kennameef kana Waaqayyoof jedheetu ni dhiisa. Namni jireenya akkasii kana Waaqayyoof jedheetu ni tuffata. Lubbuun quuftee damma jibbiti akka jedhe Solomoon lubbuun quufee waan ta'eef lubbuun isaanii Waaqayyo duukaa gammachuudhaaf quufan kan jiru waan ta'eef foon isaanii beela'aa miti. Waan lubbuun isaanii quufteef waa tokko biyya lafaa kanaaf wanti isaan hawwisiisu hin jiru ture. Waan Waaqayyo waadaa abbootii isaaniif kenne san waan beekaniif karaa abbootii isaanii saniin deemu. Carraa arganne naniitoon fiiganii nyaatatti hin deemne. Nyaanni kun nu xureessaa jedhu dhugaatiin kun nu xureessaa jedhu. Hin nyaannu jedhan nyaata kana nyaannu jedhan maal nyaattu ture jedhee namtichi isaan keessummeessaa geggeessaa jiru sun yoo isin beeloftan nugusni anarratti badii tarkaanfii irratti fudhata maal godhaa jedhee lakki guyyoota muraasa nuuf kenne nu laaleedhani yoo nuyi namoota nyaata gaarii nyaatanii gadi taane gaafsan nuyi badii raawwanneerra jedhani ijoollee Waaqayyo guyyoota muraasa nuuf kenne nuyiif garuu nyaata hin taane isa shimbiraa isa nyaata gadi aanaa ta'e yookiin filatamaa kan hin taane nuuf kenni jedhaniin midhaan nuuf kenni jedhaniin isa akaa'ee jennu waan akkasii jechuudha. Saba Waaqayyo gaaf kana akkasuma yoo ta'e dheetoo laale dhugumatti namoonni kun Waaqayyo fuulduratti kabaja guddaadhaan kabajamanii jedha. Gaafa guyyaa 10 booddee ilaalu warreen nyaata san caalaa babbareedoo turan. Fuulli isaanii ni ifa ture. Gooftaa Yesuus Kiristoos akkuma nu barsiise namni biddeenan qofan jiraatu jedhe. Sagalee Waaqayyoo irraa bahuun jiraata malee. Sagaleen Waaqayyoo Kiristoos namni Waaqayyoodhaan jiraata malee nyaatan hin jiraatu jedhe. Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'el isaan ibiddatti naqamaniituun isaan nuti Waaqayyoon ala waaqeffannu jedhan. Duubni isaanii jireenya akkanaati ijoollee Waaqayyo. Humni isaanii jireenya akkanaa ture. Konfidensiin isaanii, ofitti amanamummaan isaanii kana ture. Waaqayyoos namoota hunda fuulduratti kabaja guddaa isaaniif laateera jedha. Beekumsaa fi dandeettii hunda isaaniif kennee jira. Kanaaf jireenya keenya keessatti kana sirriitti ilaaluun nu barbaachisa. Jireenya keenya hunda keessatti Waaqayyoof jennee Waaqayyo irraa arganne inni jireenyi tsoomnu baay'ee kabaja guddaa kan nuuf laatu bakka deemnetti hunda kan nu tisku jireenya keenya hunda guutumaaf guututti gammachuudhaan kan guutu jechuudha ijoollee Waaqayyo. Kanaaf akkuma as keessatti argine barumsa qofa jennee darbuu miti jireenya kana gara keenyattis gara ofittis fudhannee ittiin jiraachuutu nurra jira jechuudha. Amma humna keenyatiin jechuudha. Amma Waaqayyoon nu dandeessiseen jechuudha. Kanaan ala Waaqayyoon tokko kan nu taasisu Waaqayyoon baay'ee kan walitti nu dhiyeessu jireenyi biraa hin jira jechuu miti. Akkuma sila kaasee tsoomiin immoo qofaasaan raawwatamu jenneerra mitiira. Hojii jiruu lubbuu kan ta'e kadhannaa wajjin, kennaa wajjin, namoota daawwachuu wajjin, waan gaarii hojjechuu wajjinidha. Jireenya keenya hunda keessatti nutis akkanatti akka jajjabaannu. Kanaanis jiraanne immoo Waaqayyoon ulfina kabaja isaa akka nuuf laatu bakkee jirru hundatti akka nutisku ayyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Akkuma har'a kana kaasnee barannee barumsa itti aanuun yeroo biraa wal arginaa. Waaqayyo hundumaafuu ayyama isaa nuuf haa ta'u. Kadhannaan haadha keenya Giiftii Qulqulleettii Dubree Maariyaam
eebbi qulqullootaa nu waliin yaa jiraatu. Amiin.